Alif Car Import jedha. Moggaasni maqaa isaa dorgomaa hunda dursee kan bararu akka risaa dhaabbata ittiin dhaadannu mararree marroof marii Alif Car Import jechuu eenyutu hin dhageenye tarii. Dureessa durrummaan isaa hundaaf ta'e faaya arjaa akka Jamaal Aliyyii eenyutu qaba hiriyaa. Beekumsaa fi qabeenyaan biyyaaf kan gumaachu gibira mootummaa kafalee badhaasaan kan mul'atu. Sarakaarsi Corolla BYD dabalatee dillaayivarii ariifataa argattu waammattee kan elektirikaa feetus BYD Songi Bilaasii dhiyaate Alif Car Import kootu hin dhabdu waan feete. Kunuunsa maamilootaa simannaa kabajaa qabu Alif bira dhufanii komii dhiyeessuun hin jiru. Makiinota biraandii qulqullinni isaanii tullu gatii madaalaawaadhaan dhiyeessii guutuu fi qulqullu. Leenca diinagdeen cimaa diina isaa kan kuffise arjummaa fi beekumsaan hunda kan raajeeffachiise. Sheek Jamaal Aliyyiitiin hundaa'e bara darbe kaampaanoota hedduu dursee fiigichaan bira darbe. Kaampaaniilee hundaafuu hojiin kan ta'u fakkeenya Alif Car Import kana haa ta'u filannoo keenya. Sheek Jamaal Aliyyi namni hin beekne hin jiru gara lafaa keenya seenaa hojjechuudhaan kan ta'u fakkeenya.